Akka moltan kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya lagaa fi tabbeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti isin haa ga'u jechuun oduu guyyaa har'aa kan isin dhageessu an obsaasani. Egaa hordoftoota keenya biyyi keenya yeroo ammaa kana haala hammaa gubbaa jirti. Inni kun lubbuu namaa guyyaarraa balleessa kaan qabeenya biyyattii saamaa jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Arxumaa Fursee kan taate lafa caffaa hortaa aartuu bakka jedhamu bilisiginnaan nama Amiiruu jedhamutti gurguruun beekame. Lafa aartuu kan ammaan dura dargaggeessi Oromoo wal gurmeessanii 20,000 walitti baasanii mootummaa irraa eeyyama kan eegaa turan garuu bilisiginnaan ijoollee Oromoo kana diduun biliyoona 6tti nama Amiiruu jedhamutti lafa hektaara 30 waliin itti gurgurtee jirti. Lafi kun uummata horsiisee bulaa achi jiruuf qarqara burkannaa dabalatee dhiibbaa akkaan irraan gahuu shakkii hin qabnu jedhan keessa beektonni. Marii horsiisee bulaa fi qonnaan bulaa naannaa sanii waliin osoo hin godhin waan kana raawwatuun cubbuudha jedhan. Uummanni keenya waan kana balaaleffatuu qaba. Namni abbaa qabeenyaa kana beektan akka akeekkachiiftan gamanumaa isin yaadachiifna. Lafti lafee keenya kan waladdeetu nu keessaa hin banne lubbuu qaalii meeqa itti dhabnee nurraa haa dhaabbatu lafa keenya saamuun jechuu qaba Oromoon. Godina Wallaggaa Bahaa Ona Giddaa Ayyaanitti waraanni mootummaa namoota maqaan isaanii Damanaa Gomoroo fi Margaa Jogoraa jedhaman gaafa sadaasa 28 mana jireenyaa isaanii keessaa buutee garam akka geesse hin beekamne. Namoonni kun kan qabaman mana jireenyaa isaanii keessa wayita taa'u. Sababni qabamuun isaanii ammatti addaan kan hin baafamnee fi qabamanii garam akka geeffamanillee haga ammaatti hin beekamne. Ammaan duratti obbo Damanaa Gomoroo qaamotuma mootummaa kanaatiin ati deeggara abaa'uuti jechuun reebicha akkaan ulfaataa kan irratti raawwatanii fi dhiheenyuma kana mana hidhaarraa akka bahe jiraattonni ni dubbatu. Gama biraatiin ammoo obbo Margaa Jogoraa deeggaraa fi miseensa adda bilisummaa Oromooti jedhamee baroota dheeraaf manneen dararaa hunda keessatti gidiraa argaa kan ture ta'uu isaa ni yaadatama. Aangoonni gurguddoo bilisiginnaa dabalatee jiraattonni magaalaa Finfinnee raayyaa ittisa biyyaa Maqalee to'achuu isaatiif gammachuu isaanii ibsaniiru. Jiraattonni kunneen raayyaa ittisa biyyaa kaleessa loltoota TPLF fi Maqalee to'achuu isaatiif gammachuu isaanii ibsataa jiru. Akkasumas godina Walloo aanaa baatee magaalaa keessatti ilmaan nafxanyaa karaa irratti bahuun gammachuu isaanii ibsatanii jiru. Haa ta'u malee injifannoon isaan jechaa jiran kun hedduu walxaxaa ta'uu isaatu mul'ata. Gama biraatiin TPLF daaraan xiyyoo keenya harka seenaa jira kan jedhuu fi pirezidaantii naannoo Tigraay Gabraxiyoon Gabramikaa'el gama isaatiin lolli ganaa eegalle jechuun dubbate. Injifannoo isaan jedhan kanas wanni faallessu halkan kaleessaa TPLF misaayilaan Eertiraa fi Baardaar rukutaa bulte. Ammas magaalota hedduu barbadeessuuf akka dhaadataa jirtutu himamaa jira. Muummichi ministeera Abiyyi aangawoota olaanoo Afrikaa Yuuniyen jaarsummaaf erga ogummaa fi hubannoo isaanii nuuf qoodaniiru yeroo barbaadanitti nu deeggaruuf qophii ta'uu isaanii mirkaneessaniiru jechuun amala ofirraa deebisaniiru. Kun Afrikaa Yuuniyenitti qoosuudha ammoo duudhaalee nagaa fi marii dhaabbatichi ifaajeen gabbifate gatii dhabsiisuudhas jedhan xiinxalaan dhimma Itoophiyaa Aleeksi Diiwaal BBC'ttu gabaase. Manni maree bakka bu'oota uummata walgayii addaa waggaa 6ffaa bara hojii lammaffaa boru bakka muummee ministeera federaalaa Dr. Abiyyi Ahmad argamanitti ni gaggeessa. Dr. Abiyyi Ahmad haala yeroo biyyattii ilaalchisuun gaaffilee fi yaada miseensota mana marichaarra ka'aniif deebii ni laatu jedhamee eegama. Akkasumas manni marichaa qaboo yaa'ii bara hojii waggaa 6ffaa walga'ii idilee 4ffaa qorachuu akka raggaasisu ajandaa guyyichaa ta'uu ragaan mana maree bakka bu'oota uummatarraa arganne ni mul'isa. Dr. Abdurrahmaan Abdullaahi gara ganda Akiraatti godaane. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Barsiisaa Yuunivarsiitii Finfinnee kan ta'e Dr. Abdurrahmaan Abdullaahi gara ganda Akiraatti godaanuun dhaga'ame. Dr. Abdurrahmaan beekumsaa fi karaa adda addaatiin hawaasa musliimaa kan tajaajilaa ture yoo ta'u, koree jijjiirama dhaabbilee hawaasa musliimaa keessattis miseensummaan akkasumas baankiiwwan islaamaa dhiheenya hundeeffaman jidduu hoogganaa fi hundeessitoota baankii Raamis jidduu tokko ture. Dr. Abdurrahmaan rabbiin jannataan haa qananiisu, ahalii fi maatii isaanii maraafuu rabbiin sabrii haa kennuuf. Eegaa hordoftoota keenya oduun guyyaa har'aa kanumaa nagaatti bula.